ستي ما ودكان يرو كان أمني تيك توك رافق ريبر بعد مدان جمريني جمري يا لك سي مدكان ندي أمني بيكا كان كده تبوا أجرا سيربا أكاسي وان جالا لوي أوني نمدو ميدانا ماني بيتا متي دينا مني مدانا ميدا كان نمدي سيجو أبد كاتامي بعدين نادي سيربا كاسي بدي كنت تيك توك راتي سيربي يرو كان مليون دعوة مسيربا جالا لا نما ميدا nama wal jana jane wal ise wana kasi serbiyat sirba waninta entini jade sirba jala la kabadu hot ayye ya sana fidde ko YouTube kan fida wana no ila lamma sirba sana kesa mali beta kan namati dot namni yo mo berbale apa serbiya usul wallahi bro ada bito ko fana wi abdu se kana jechu referensa ki yerra kafte asirra kafte funyal irra kafte asir edena tin pa gurra le nafar si tan jedhi tokko to nam bisin sirri bakka ايش ادبي لما فا nemo hin adaba mini jedhe bakka wandimish attikchat ale thank you nazif قالت بقالي نما والله hin adaba wande sadafan mo sirba hara tokko akkuma nama sin jedhe sirba ummata tiktok bosi sudan daw qabaddu hot amma yo bibi amma fi me rajal kabi me jedhe sirbu mo way jall lafta jette yaadu way yaaditi afani sai nagenya ni jala ko let's go hato afan jarren beene kamin wato ingilifan sirbu biya jarren ingilifan mo hadi nya sirbu lat kisali kisali don't think na afan ko bad de ba fadinjo ko ba giya sigoy afan sen birate sirbite no aj barabaru fi bekan wote wayo ya o mo jawadani de gargari nazif ni kaba romania ni kaba romania visa ni kaba birbili ke profile jere jira whatsapp ni te asaye nama kobani na sitobata mugine kawawe nipendeni we nawe kama natilale almizrani samidamite dapte yo sirbi ko be us ajara ke bantan tagalu masiti ni sir bara malena arabti na masi na wayo me tawi tani turgumi sana ki sir bichna asagale kala da male ko bichwa ko bara nama kubali na kutambua ne wewe mbarua sitopata mwingine kama wewe nipende niwe nawe kama natilali kalbi siraniru kama naslali ada konjijiru kama chukalbi ngazuragate wakni jarati kabarne gigri bana le kabarne gigirno asilani ga ko jiru ko pada gejero ti wori oro modane ali da ko jiru kana confident CV wish how afan maliti hawi afan maliti afan Kiswahili da Abdu say I love you hawiko my thank konjo you very much thank you Galatomi fata arako achwade doctor sisa badi moshi follow no body in doctor Abdu se follow body kodi da wali do bonna de Ibnu family okay gastirate wal tabbasna bakka yede konjo ciao GMA kafarta Romania Bati afur lakobse satti kosi erga lakobse hawiko badi mo wala gara gor yoro kasi wala gar okay ayye nagana ya jarake dabba no barbada banna ta chudala da fida warri kesa gifti qabdan molal da kana ratti hiqo sanen jiru da barbadna wante oromo da lalu qaba oromon kana bod oromo
everybody. How are you? Fine. من وين؟ Where are you from? بغداد العراق. Oh, Arabic? يس عربية. بغداد. عندك دايمين ولا مسكين؟ عندك دايمين؟ ما فهمتك. عندك جيفتر؟ تلعب جيم؟ اوكي بدون احكام. ليش بدون حكم؟ انت ليش ما تحكم؟ ما عندي داعمين، ما عندي داعمين يعني. انا ما بدي حكم ثقيل، حكم خفيف كده حكم شويش. اوكي اوكي اوكي. اسمك من؟ نور. يا نور. نوري يا نوري. ويو ويو. لا مو نوري، نور بدون اي. نوري نور نور. اوكي انت سنجل ولا دبل؟ I have one boys, I have one girl. I am married. You are married. عندي ولد وبنت، متزوجة وعندي ولد وبنت. عندك زوجة؟ يس. ما شاء الله. نوري لا تضحكون علي. أما أبرام أن كان بودن بربارك الفلك نما جارتي تهي. No الفلك شوفي. أن كان أدانو أرجسيف تو أمارا اللي تاتو أورمو دام بربادة يروكان. Cono dhaggeeffadhu takka amma ni dubbadheetamu nuti. Tarii si dallansiisuu danda'a jechi nama dubbadhu maaliif waan hin fuulaa itti muubii jechuudha. Nus dallansiisee na of olchi. Yoon dogongoreti dogongorri qeemka kanadhaan nan fudhaan dogongora siif galee maadhaa yoona jette fakkeenya waan gabaabaa tokko kaas ati faatee haadhoo waliin dhalate miti. Akkuma ati faates yoo Amani mi ummata irratti wallolani baana faatati miti qabdi ijoon ati biitti taqabe argachuuf waa'ee haadha faatee keessa baya waa'ee sana hin gadda nama wallolle haa ta'e. Asliis mee fakkeenya kaasaa jira malee waan biraati miti waan ta'eef dubbii baya dhookkanii gala dhookkanii qoyme. Asliin mee na dhaggeeffadhu xumuri takkaabi. Na dhaggeeffadhu xumuri. Yoo haasaan koo siin taane ta'e wallaahi dhiiseen bu'an rakkoon qabu obboleessa koo maaliifi waliin dhabnu islaamummaa waliin qabna waan ta'eef. Siif galee kaniin waan kanas jedhee fi akkuma haati faatessi obboleettii islaamaa naafis obboleettii islaamaa obboleettii sabaadha. Si galee shari'aan waan si fayyamu naafis naa fayyamu waan waa'ee haadha faatee jechuudha. Anis sana keessa seenu fedhee miti sana gabaabseen bira darba. Jechi gaafa sana jettetti miti jechuu jedhuma barbaade walumaa gala. Waa'ee sichati arraba ijoollota biyya arabaa ijoollota maaloo jette namni as jalaa si arrabse namoonni laayivii jala jiran yoo nama 10,000 ta'e namni 10,000 kun tuusi arrabseeti mucuk godhee si arrabse namoota si jala jiranti si arrabse malee ijoollota biyya arabaa hunda miti kan si arrabse. Kanaaf dogongorri ijoollota biyya arabaa jette. Gaafa kana dura aartee jechuudha miira keessa galtee sheekota tiiktookii irra jirtan anatti akkas isin godhe anatti akkas isin godhe jettee arrabsitu sana. Sheekota Koi. Ifama natu mursiisa beebi. Gaafa akkasittu kana. Habiibi natu mursiisa. Daqiiqaa tokko qofa naa kenni. Xumureera. Maal ta'a? Waan dura darbe dubbiin nabii kennamaa jennaan kan lufte dhiisanii kan lufte dhiisanii kan lufte haasayan jedhanii. Isinillee kan lufte irraa haasayaa malee kan dura. Ada faate mewa to kagon ustaz wan gota asli no na dhaggeeffataadha si maaf na fattatti no dubbii kanattu gara itti booda dhufu waan beekuuf ustaz isin galee waan barbaade naanaa jedhatti waan barbaade naanaa jedhatti Ani ummata kursi yoo keessa ustaza maal ta'e ustaza isin faallatti na fahamtadha. Ani gilleen arrabsan kan nama kuma wadi bashar kuna jala jira. Nama kuma wadi bashari dan kenna wani nama kuma to komati kunun di arrabu. Warri an arrabselle ujoolle yeroo tan jala jiran. Warri as jirtan jedha.
Video ke samure bas isafi abbatan hoji isan. Ani even comment hide subscribe to aina arab su de ban. Sinigale akirat waen bi araba kai. Amma jolle bi araba yo jare yubar isin arsun kabu jolle bi araba jirta. Isin taratota achimit arabonni arani akati ubada yo falatti nunti warra bi araba jiru gudda kaka ne wadi nunti kesa yetta no si araba jiru si atijira si natti dubbati ni jenyan oso beita dubbi falatti harkisira sinigale ani kayere ujolle na arabsan ana arabsan jet yo akka bi araba kadri jaye man motu arabonni arani sirri arte jiru oromo no jettani مالك بك عربي عربا بك بوطني عربوتا بارتن بك عربا بك لما دبيون والفام غاري يوم يوم ودي بر أميرة أنا كما تاكي يادتي جبانا بتوكر عن كبوي شيخ تاتا وكيسي غاندا فريتا سيادا فري عليك غارو akka dhuunfatti namni an dhibba irraa qabu tokko isaaniif jiru kana arrabsus kana jaalatus anaaf walqixa ani hamaa miti namaaf hamaa miti hamaa isinitti fakkaachuu danda'a hamaa miti irra hedduun immoo namni dubbifatu tolfatuuf asliin akkana ta'e ibina naa waan dubbanne ko gaafa namichi gabbayee amantis lama rafuu kutaa arrabsaa oole ko akka waan hadiisa beeku akka waan abbaa akka waan amantii ta'e isinumni maqaa ta'e jiru suuraa kiyya gargalchanii arrabsaa oole deegillee namni dhabu ana arrafa ana namni na arrabtuu hin jaalatu sababa caafii argate ka sheekas ka qeesis ka waan beeynes hagasa dubbadhee sababa argatan malee lafumaan ka'anii arrafamu oola amma tonnaffaatti gaafidhaman ani ni isin hidhataa gaddaa miti an poolisii miti an minim miti an ana arrafamaa ture deengada gaafni michi gabbayee nabii kenna kan isara namni suura kiyya ture ana sini galee ani namni akkanuma geebii izin geebii magana taphatanii yoo wannoo irraa geessan kan arrafamu ana sini galee namni ana na arrabsuu hin jaalatu mata chaadee qimam maali maal godhuu qaba yoo danda'e ani yoo isin fayyade malee wanni isin ni homa takkaan wanni amni hin jiru oromoo rakkadhe jedhee isin hin rakkine namni kiraana irraa kafale tokko hin jiru amma yeroo baay'ee majalu taate wanni oromoo rakkiin nagaye tokko hin jiru rabbi asiin nagaye fuuldurallee waan nagahu rabbi beeku namni guruu inni nama gahuu hin danda'u isin galee kanaafi ani mata chaadee hangam yoo obboleessa keessan obboleettii keessan akka tarakkate rakkoo baase malee isin rakkoon nabaatan wayiitu hin jiru yoo jiraanne kan wal kabajee waliin jiraanna yoo jiraachuu baannellee dallaa barbaadannee qaamqa biraa barannee afaan keessan kana isin dhiibna akkanumatti addaa yoo gorre malee furmaan nanaaf oromoo jidduutti hin jiru oromoon guutuun Oma takka kai ana galachuu isaa hin beekne lafaa kee nama goman namni guyyaa tokko maqaa isaa ta'e nama guyyaa tokko ani maqaa isaa tun beek kamana baratee na arrabsuu argaman na ajaa'iba bar dubbiin bakka namatti beeku maal jechuu wal kabajuu miti ifin bas isin akkana jettanii nama tokko gama jettanii miti nama daa'ima kichuusa biyyi seenaa abaaru afaan oromoo dubbatu argamu ummatti jalla qalala asliin haaraqabu haara nama haara biyya tamana yaalaa jirtu ka arrabsuun haara qabu maa ustaaza maaliif wal qabna inni haara biyya tamana yaalaa jirtu addu'aayi naa biraa jirtu deeffannaan haara biyya abaaru sun haara qabu ishii araana fayyan qabdu arrabsu anina dhugarraa kursira waliin kaan malee dhugarraa waliin kaan abbaan bira dhufee waan an jedhe bakka miidhametti hin dhagawan waan akkasii fidelle waan kanan hin gabaabsina inshallah galatooma xumureerani fixeera yaada ko xumureerani asli Kimi mita bolesa ko kimi mitani nama kimi ke wotni ndo gongori ko tanna kana jide jiru keessa fiddan jira waan goota waan qabdan san keessan baafadha marti keessanuu amma addaan hafa jaanu nuti
Eeshaayye asli dhiifama obboleessa kiyyaa haadha faate galatoomii ulfaadhu inshaallah. Akkasiin sin jedha nagaa tola guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haya ulfaadhaash. Ati maa inni nu jala qabatte? Haadha faate biyya. Ana kan akka dalmaatti na jaalatu. Bidinillah. Anama matamila. Koi. Sila ilmo nama dhiifama yoo jedhe al tokko dhiifama jedha. Bas dhiifama yoo jedhe akka Oromoon namni tokko yoo dhiifama jedhe hin gahu. Martu analillee dhiifama jechuu qabaa jechuudha moo maal jedhamani hafe? Miya. La wanda Nama baay'eetti barbaada beektaa asli waan tokko na dhageeffadha asirratti si himaan wanni si himuu barbaadu wanni dubbachuu barbaadu maali beektaa namni ani yeroo baay'ee wanni waa'ee ganda namni arrabse koomentii jedha dhufeen arrabse tokkicha san hillin godhee hidha isaa kutee ka'ee bilooku jalaa godha bilookiin kiyya moo xiqqaate namni kumni 40 bilookii kiyya jala jira tokkicha na waanaan jira san hidha isaa kutee bilook godha maaliifi maaf taree akkasitti dhukkee irraa kaasee arrabsuu dhaba. Beekaa fi hayyuu hedduu kan akka amma sheekriyaati namoonni birootis kan jiran na jala namoota sanniini quuqama jechuudhaan isaan kan rispeektii isaan naa qaban kabajjaa isaan naa qaban gabbuusuudhaaf jecha nama hedduun na tuttuqa nama hedduu suuraa kiyya gadi gargalchee guyyina arrabsa maal dida waan diduu hin wallaalle bar dhufteetiin kurshiina arabaa keessa teettee kurshiina madaan keessa teettee anumaa isii waliin distii dhexxisan anumaa isii waliin faanjatu tana dhuftee akkanatti keettee haati faadeetun akkasii maali yoo amma takka dhiyootana dhadhaa naggaatee nashinaan jette laalee viidiyoo isii doonna dheezim jedhe jalaa bahe sheer na godhanii argasim jedhe jalaa bahe maaliifi namoota qaqqaalii hedduutu jira namoota sanniin waliin na buusinnu yoo haaree ol bahee dubbadhe waa hedduu dhaba jechaa ammallee asliidhaan waan an jedhu warroota si jala deemee fooloo 2,200 baadhatee si jala deemee waa barreessuuf jettee inuma jecha dogongora akka hin dubbatin ati wallahi inuma hin dubbatin ittuma dhiisne amma nama jala kana duratti shaaruudhaa jedha kun jala kana teette silaalee agaruu koomentii deebise kana laalee koomentii deebise waa meeqatu bade Faddu haadha faate she'aama kuni okay asliin nama arrabsuun asliin nama waa jechuu yoo haraama ta'e inni gaaf durii jawaarii maal jedhe dhadhaa dibe keerii dibe inni maka sheeka amma gorsuu wayte tennisee dhufu kana jarana dhugaa rabbi waan feetan jedhaati namni tokko dura ofii qulqullaa'ee nama qulqulleessuu qaba laal. Aboo namarraa dhaabbatanii naalatulla aleeka. Naalatulla kan ishee garamseeni. Qalbii dhageessa. Namni tokko namni kamiyyuu bar amma kan dalageeffatu jeneraal waan tokko si hima kolfaan du'e yoo mufachiisee nama guutuu mufachiisee eegatii dhiifama gaafadha malee isa keessaa dhuganii maqaa waamanii arrabsan kana jara tuqin oomisha illee ta'uu dhiironni qomoo qaba baga dogorsee hayyuu kenna waan darban waan ta'e waan darbe waan kun akkasii dhageeffachuu maal bakka ga'ee tuqanne waan jedhu nufi malee gorsi isaanii sirri yoo beekan sin gorsine eenyutti gorsa yoo namni sheekan sin gorsine jaahilaa akka keetti kanan nu gorsa ushaa. hojii asli buraan burreedha bara amma kaleessa dhagaa jeneraal mana wayii keessa jiranii asli arrabsan haadhateen arrabsee waan biraa miti haadhateen dhiifama hagaa haadhateen dhiifama nu arrabsee jedhan amma achuma keessa gasti masan keessatti tokkollee seenee tokkollee achi keessa jira ana dubbataa jarraa naa kennaa jedhe kuunillee usii dubbadhu kaa jedhee konkaa jedhee arrabse kuunillee waa jedhe kanuma keessa waliin marii maaliyyoo haadhateeti kasiyyoo haadhateeti isaanu garuu haadhaan mormataaran amma garuu dhuganiituma haadha. Tokko waa jedhee barila anamma kana ajaa'ibu tokko waa gorse tokko jalaa hin dhagahan fiigee dhufee okay yoo asliin waa gorse anillee fiigee gorsa jarana hojii nan fakkaanne hojjechuu hin danda'an hojii na fakkaatu hojjeta fakkeenya an wallahi wabilla miidiyaa kanarra nama arrabsuu maalin jedhu malee waan namni dalgu takka na jalaa taraan jirtu anin arga waan gujii namni laazima awwala ofii isaatii qulqulluu ta'uu qaba nama qeequuf nama gorsuuf nama waa jechuuf dura uf gorsee ofii isaatii uf astaka tokko kun amma gela taa'ee jeneraali fi ingetti maaltu jeneraala godhe kana faasiyya
waan beekaa jettu xiizii isiinattu gad deebise ani taataa akkasii qabu laala nama akka haasaa haadha takkisii garuu xiizii isiina bishaan itti waraabaaf haaluuf tumees jala dhuftee waa barreessitu qalbiin akkasii Barakadhe wallahi. Dalaga rasi hari-hari ini. eenyu Ati diidamii afur asirranna Dalaggaarraa seeriyaan. Eh? Maa biyya arabaa ol jiramu dalaggaarraa ari'as biyya faranjii. meedis Ya. Ashama tuuni akkam jirtu nagaadha. haa Ini naga marah. Kau tak kaya apa sih? Famous tu tahu jadi tak kita jiran kita ni. Eh? Famous tu tahu jadi tak kita ni. waan ofiin qabdu Wanu bin networking kap. bashitaan tun akka nama neetworkii cimaa qabu asirra teessee seeqataa oolti Oh yes, sirbiku. Networking kap ya apa sih? Networking kap. Way haadha. Ani darbi na qabe amma sirraa hin qabaame. Haadha faatee akkasii jaaladhu dhugaa har'a argadhe sitti Amma isin maa beeka dudduun biyya na jitaa jira wallahi kanarra jira. Qabaa kaasii lamaa fudhachuu didi. bar Sini rawar. Fayyaa qabaa uummanni. Uno. Anaaf aslii walitti diddee jira yalla. ahaa isa jala dhaquu itti qara ajaba ajaba mee taaf godha namni baafudha Indo. taappi godha Guys, tapi kau raja nama apa sih? Onon harawa yani. Dafaame warra zirta kushee. adabbiin doongamee jira argitee Networking miti hamza tu kabe apa sih? Abbaa ta'e waan adabbiin dhooggamee jira jedhu hin jiru. taaf godha amma Dura kabe. Maalif jeneraala na dafina wajah ni rey kan kai kan kalat nomor. Tapi kau Arafat jeneraal Adam. Itu kita. Taaftaan godha Jola gaas. tu pernah jalan kalau kalau taaf lagu godha kira taaf godha yaade jammarti kun Porky, aga kara how are you? itti laal haga karaatu itti Spin challenge tan. Taaftaan godhamee karaa yoom geemii eegala yeraarti ijoolleen isa jedha seettee yoom eegala asliin yoom eegala asliin. Taaftaan godhaa isa dhasa. Apa? waan Apa guys? Abaaboo jahaa please. kuma feete jedhe taree miti Porky, salam Rahmat. Abaaboo jahaa zaaricha namni abaaboo jahaa. Awwalu waa ol darbadhume onnee wayi. Naima, Asia, saree jedhe Ovimbontu. Thank you. Double no nyada. Wanni sin kennitan lama. Shakoye tu marima. nama Guys, dhabde jedhe Porky, kabar so kibar nahi mustaqbal. Yes, Rahima to galatomi. Orle. Taga tu thana so zamar yalla juma. jarraate yaa Guys, forgive him follow our gulli. Murti godanya follow our gulli. Follow na gora gundu gesa. Namni pisade tel gesa. Thank you very much. Gadheetan tuna nyaate qoy. Jammartee. Haadha taate. maal dubbadde Gundi gesa. Jaalala galataa carcarboos minnaamina Muchato fira jiru kana follow na gora. Obsi. Nama ni bafur ivi awurta mi torbo kaba. Obsaa mara koo qabu nama bira jirra waa hundaanuu iyyuu. Yalla guys.
takka asli ta'ana illee jenne tawanyaan illee hin beeknu asli ta'uuf illee yaallee hin beeknu waan isin fakkaatan barreessin hasbi Allah wa ni'mal wakiil. Ani kajeelu mee namni dhibbi afurii kun maa taaftaa hin goone arbi ammoo na lalte. Maal inni? Adabbii tokkofa. Awwalu fi forgive follow na godha guys. Adabbii tokkofa maal? Adabbii meetaaf godha amma haasaa adiisaati isheen saroota biyya taasisaa godha. Haasa'ina waan barbaadu.